eenyufaatu qaba ofirraa mallattoo lichaa karaan waliin ga'u waaqessuuf hundumtoo didichaa mee adda baafannaa dhaabadhaa maaliif akka biinu buddeen barbaacha moo jireenya yaadeen nuti goonu bu'aa biyyaa lafaaf yoo ta'e qalbii addeddeerannu. Isheenirraa duwwaa maal goota faayidaa lafarraa maqaa kee hin beeku yoo ta'e galmeenni waaqarraa warri biyya lafaa yoo qabu soora har'aa borii galmeen waaqarraa isaan hin beeku ni jiraatu akka horii waaqessuun maaliif akka ta'e addaan baasee barii eenyufaatu qaba ofirraa mallattoo lichaa karaan waliin ga'u waaqessuuf hundumtoo didichaa mee adda baafannaa dhaabadhaa maaliif akka biinu buddeen barbaacha moo jireenya yaadeen nuti goonu bu'aa biyyaa lafaaf yoo ta'e qalbii addeddeerannu. Anaafuudhaan gallee baay'eessaa hojiin amantootaa akkasumas ta'e argeera kan tajaajiltoota mana waaqayyoo keessa guutee garaan ho'a hin qabne walqixxeetti ilaalchi hin godhamu namni hin madaalamne irra keessaan wangeelaa maal goona dhaadanne eenyufaatu qaba ofirraa mallattoo lichaa karaan waliin ga'u waaqessuuf hundumtoo didichaa mee adda baafannaa dhaabadhaa maaliif akka biinu buddeen barbaacha moo jireenya yaadeen nuti goonu bu'aa biyyaa lafaaf yoo ta'e qalbii addeddeerannu. Tajabu marrayyuu warri mooraa duubaa yommuu waliin maktuu jireenya gortee ibsaa duuba ormoota wajjiniin hirmaattee keessattis kan caalu qaroomtee obseeta dubbiidhaan namni sin madaalu arfiin du'aasiin waraaneera waaqayyo si amaanu eenyufaatu qaba ofirraa mallattoo lichaa karaan waliin ga'u waaqessuuf hundumtoo didichaa mee adda baafannaa dhaabadhaa maaliif akka biinu buddeen barbaacha moo jireenya yaadeen nuti goonu bu'aa biyyaa lafaaf yoo ta'e qalbii addeddeerannu. Akkasiif mijatu duwwaadhaaf jireenyi lafarraa waaqayyoon waaqessuuf kaachuun kee kunoo dogoggora yoosiif mijachuudha baateyyuu waaqayyo waaquma
Taasaadhaa luftaasisii kaayyoo kee gonkumaa mallattoo lichaa baradhuu chaappaa ilma namaa. Eenyufaatu qaba ofirraa mallattoo lichaa garaan waliin ga'u waaqessuuf hundumtoo didichaa. Mee adda baafannaa dhaabadhaa